Viidiyoon kun isin fayyada hanga dhumaatti obsaan hordofaa isin jedha. Egaa viidiyoo kana keessatti har'a kaawwaniin ilaallu jireenya keenya keessatti salphaa fakkaatanii garuu kan miidhaa nurraan geessisanidha jechuudha. Wantoonni jireenya keenya keessatti miidhaa nurraan geessisan maal fa'aadha jennee kan ilaallu namoota nuti jireenya keenya keessa galchuu dandeenyudha jechuudha. Egaa isaanis maal inni jennee gaafa ilaallu jechuudha. Hiriyaa akkasumas immoo namoota baay'ee itti dhiyaannu dabalataanis maatii jechuudha. Egaa jireenya keenya keessatti kanneen kun maal nurraan ga'uu danda'u yookiin immoo akkamitti nu miidhuu danda'u jennee kan ilaallu ta'e fakkeenyaaf goddenyaa yookiin hiriyaa yoo kan fudhannu ta'e yeroo baay'ee hiriyoonni waliin kan mari'atan hedduu isaaniiti. Haa ta'uti garuu namni tokko hiriyaa irra caalee yaada kee yookiin karoora kee wantoota ati gulaaltu hundumaa natu siif beeka jedhee hiriyaan si gorsu ni jira jechuudha. Kana jechuun namoonni tokko gongumaa marii nama saniitiin ala ofitti amanamummaa fudhatanii waa tokko gochuu kan hin dandeenye ni jiru. Namoonni akkasii erga yeroon barfate warreen galuuf ni jira jechuudha. Egaa yeroon barfateera yeroo sanatti tureeti kan galuuf miidhaa namoota sanarraa miidhaman yookiin ammoo miidhaan erga irra dhaqqabee miidhamaniin booda wanti kun kan galuuf jechuudha. Egaa warreen keessatti miidhamtan ni beektu jedhee yaada. Warreen hangammaa garuu wanti kun isinirra hin geenye immoo viidiyoo kanarraa akka barattan abdii guutuun qaba. Egaa wantoonni jireenya keenya keessatti jarri kun nu miidhuu danda'an akkuma jalqaba jedhe fakkeenyaaf odoo jaalala keessa seenne jarreen kun yookiin hiriyaa akkuma jalqaba jedhe hiriyaan kan kee yookiin hiriyaan kee immoo isheen shamarranii namni kun siif ta'a yookiin namni kun siif hin ta'u jettee kan murteessitu ta'a. Egaa inni kun yeroo baay'ee karoora keenya keessatti akka isheedhaan mari'annu yookiin akka isaan mari'annudha kan nu taasisu jechuudha. Yeroo hunda isaaniin haguugamnee akka deemnu taana. Kana yoon jedhu iddoo kanatti mariin akkuma jirutti ta'ee garuu wantoota nuti barbaannu yookiin immoo kan nuuf ta'uuf kan nuuf hin taane mataa keenyaan yoo murteessinee filanneedha kan nu gammachiisu. Yoo kan hin taane garuu namoota akkasiitiin garuu yoo haguugamnee kan deemnu yoo ta'e yeroo hunda iddoo isaan hin jirrellee akka barbaacha deemnu taana. Sababni isaa yaada isaaniitiin hoogganamnee deemna waan ta'eef. Kanaaf namoonni akkasii namoota marii baay'istan yookiin namoota san barbaacha warreen deemtan ofitti amanamummaa mataa keessanii qabaachuudha qabdan. Waan tokko gochuudhaaf dirqama nama sana barbaacha namoota isin barbaachisu sana yaada keessan qooduudhaaf deemuu osoo hin taane wanta kana keessi koo ni fudhatamoo hin fudhatu wanta kana sammuun koo itti amanee wanta kana hojjechuu nan danda'amoo hin danda'u jettee jalqaba mataa keetiin mari'achuudha qabda. Wanta ofii keetiif itti amantee hojjette tokko yeroodhaaf fudhatama dhabuu danda'a. Garuu yeroodhaan booda amanii wanti ati itti amantee hojjette sun fudhatama qaba. Garuu yaada namootaa yookiin akkuma jalqaba jedhe yaada hiriyaa keetii namoota sitti dhiyaatan ammaatii keetii irrattis hundooftee kan deemtu yoo ta'e yeroodhaan booda kufaa taataa jechuudha. Sababni isaanis wanta sana yaada namoota irratti hundoofteeti malee ofii keetiif ofitti amanamummaa fudhattee hin hojjanne waan ta'eef. Egaa akkasumas namni tokko abjuu mataa isaa qaba. Abjuu keessana karoorsitee yaada sana galmaan ga'uudhaaf yeroo hundaa nama sana barbaacha deemta yoo ta'e wanti kun siif ta'amoo siif hin ta'u jedhee akka hanga namni sun si murteessutti ni eegda yoo ta'e yeroo hunda na amani jireenya kee keessatti ejjannoo hin horattu. Yeroo hunda yoo mucucaatte namni sun akka si kaasu barbaada jechuudha. Kana jechuun immoo yaada nama saniitii irratti hidhamtee deemta jechuudha. Akkasumas immoo hiriyaan tokko akkuma beekamu hiriyaan hundi gaarummaa namaaf yaada jechuun ni ulfaata. Hiriyaan sun wantoota badaa irra ta'etti yookiin immoo wantoota siif hin taane wantoota boru si saalfachiisuu danda'u irratti illee si jajjabeessuu danda'a. Kun immoo kan ta'uu danda'u nama baay'ee sitti inaaf yookiin kufaatii kee hiriyaa barbaadu jechuudha. Akkuma jalqaba jedhe namoonni hedduun yoo itti dhiyaanne gaarummaa nu yaadu jechuu miti. Garuu namoonni adda hin baasne kufaatii isaanii kan hin beekne hedduutu jira. Akkuma gidduu keessatti jedhe erga kufaniin booda haala galuufitu jira jechuudha. Osoo kana hin ta'in garuu yaada kee gaafa gulaaltu abjuu kee imala kee gaafa adeemuu jalqabdu nama tokkoon mariin sin barbaachisu. Daandii si baasutu beeka waan ta'eef yoo kuftes ofuma keetiif ka'uuf yaali akka namni dhufee si kaasu hin barbaadin. Sababni isaa humna kee madaalee kan beeku suma waan ta'eef. Kanaafuu ati kufteedhaaf iddoo sanatti hin haftu. Tokkoffaa abdiin jalqaba sammuu kee keessa ni jira taanaan yoomiyyuu kuftee iddoo sanatti hin haftu jechuudha. Kanaaf kufnaan akka namni si kaasu hin barbaadin. Inni biraan jireenya keenya keessatti akkuma jedhe abbaan manaa tokko fakkeenyaaf amma erga bultii godhateen booda haadha manaa isaatiin marii dhiisee hiriyaa isaatiin kan mari'atutu jira.
Egaa meeshaa mana keessaa bittaa yoo ta'e illee yookiin immoo wantoota jireenya isaanii keessatti isaan barbaachisu sana haadha manaa isaa dhiisee hiriyaa isaatiin kan mari'atutu jira. Haati manaa isaa immoo erga hiriyaa isaatiin mari'atee fixee wanta sana hojjeteen booda kan dhageessutu jira jechuudha. Egaa inni kunillee jireenya kee keessatti sirrii miti. Haadha manaa kee caalaa, haadha ijoollee keetii caalaa hiriyaan kee siif hin caalu waan ta'eef wanta siif ta'u wanta jireenya kee keessatti si barbaachisu tokko haadha manaa kee waliin mari'attee wanta sana hojjechuudha qabda. Ishee waliinis yaada irratti waliin hin galta yoo ta'e wanta isin yaada irratti waliin isin galchiisuu danda'u irratti mari'attanii murteessuudha qabdan. Akkasumas immoo haati manaa kee yookiin ijoolleen shamaraa abbaa manaa keetiitiin osoo hin mari'atin hiriyaa kee kan shamaraatiin mari'attee wanta tokko hojjetta yoo ta'e yookiin erga hojjettee abbaa manaa keetiitti illee himta yoo ta'e inni kun sirrii miti. Sababni isaa abbaa ijoollee keetii abbaa manaa keetiitiin jalqaba mari'attee wanta sana murteessuudha qabda malee hiriyaan ta'e ishee shamaraa isheen alaa homaa siif gochuu hin dandeessu jechuudha. Jireenya kee keessatti isheen gongumaa aangoo hin qabdu jireenya kee irratti murteessuudha. Kanaafuu warreen amaloota akkasii qabdan har'umarraa kaatanii dhaabuudha qabdan. Inni biraan waa'ee maatii tanaa sa'u barbaada. Egaa maatii keessatti yeroo tokko maatiin keenya kaa dhiibbaa mataa keenya barbaadu osoo hin taane akka nuti miidhamnu akka hin barbaanne beekamaadha. Haa ta'uti garuu maatiin tokko haala sodaachisaa ta'e ijoollee isaanii kan guddisan ni jira. Inni kun garuu gaafa ijoollee isaanii sana umurii waggaa 18 ol erga ta'anii gadi lakkifamaniin booda ijoolleen isaanii waan hin taane irratti kufu jechuudha. Kana jechuun wanta hundaa sodaadhaan akka dirqiidhaan ijoolleen isaanii raawwatan wanta sammuun isaanii keessi isaanii ittiin aman akka isaan godhantu jira. Inni kun immoo ofitti amanummaa mataa isaanii akka hin arganne taasisaa jechuudha. Gama maatiitiin yoo dhufne. Egaa gama maatiitiinis taanan warreen keessumaa of dhuunfattanii hojii mataa keessanii hin qabne akkasumas immoo barnoota irra jirtan har'umarraa qabdanii maatii keessan wanta isiniif ta'u irratti mari'achiisuudha qabdan. Teessistanii jechuun ayi abbaa koo yookiin haadha koo anaaf kanatu naaf ta'a ana kanatu na gammachiisa. Wanta immoo isaan gammachiisu sana guutumaan guututti dhiisaa osoo hin taane dursa garuu wanta ofii keessanii itti gammaddan hojjechuudha qabdan. Erga ofii keessanii itti gammaddan immoo maatiin keessan akka itti gammadan beekamaadha jechuudha. Kanaafuu sodaa maatiitiin haguugamtanii wanta isaan jedhan qofarra daandii isaan jedhan qofarra deemuu osoo hin taane maatii keessan haala danda'ameen amansiistanii daandii isiniif ta'urra deemuudha qabdan. Maaliif jennaan maatiin kan keenya akkuma beekamu yeroo hunda nu faana jiraatu jechuu miti. Waggaa 18 booda akkuma jedhe jireenya mataa keessanii akkasumas hariiroo mataa keessanii abjuu mataa keessanii imala mataa keessanii jalqabuudha qabda waan ta'eef gaafa sana garuu maatiin kan keessan iddoo isin itti barbaadan sanatti argamuudha dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaafuu sodaa sana of keessaa balleessitanii ana kanatu na baasuu danda'a wanti ani barbaadus wanti na gammachiisuu danda'us isa kanadha jettanii kabajni maatii akkuma jirutti ta'e garuu jalqaba mataa keessaniif ofiif kennuu qabdanii jechuudha.